Harka fuunee daawwattoota yeroo oduuwwan tibbana kanaa qabannee dhiyaannee jirra nu waliin tura. Hafteen lafee bineensotaa waggaa miiliyoona 3 ol lakkoofsisee Itoophiyaatti argame. Godina Konsoo bakka Yandaa Tumii jedhametti kan argame hafteen lafee kun haaraa durii yookiin immoo isa afaan Amaaraatiin Addis Qaddamti jedhamee moggaafamee jira. Yuunivarsiitiin Addis Ababaa gumaacha maallaqa dhaabbata teemaatik irraa argateen qorannoon kun kan gaggeeffamee ture yoo ta'u, hafteen lafeetiin ala meeshaaleen harkaa dhagaarraa bocaman namootaan faayidaarra oolaa turanis argamaniiru jedhamee jira. Argannoon hafteen lafee kun akaakuu sanyii bineensotaa waggoota miiliyoona 2 fi 3 dura turan agarsiisas jedhamee jira. Lafeen argaman kun sanyii arbaa duraanii horii fe'aa yookiin kan akka harree fi fardaa, gumaarree fi bineensota bishaan keessaa kan qabudha. Argannoon hafteen lafee fi meeshaalee harkaa dhagaarraa bocamanii kun lafti irratti itti argamee fi Itoophiyaan lafa dursituu ta'uu ishee akka mirkaneessu ogeessonni himanii jiru. Oduu biraatiin immoo raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa birrii biiliyoona 3 ol taasifameera jedhame. Hanga ammaatti deeggarsa birrii biiliyoona 2,400 fi deeggarsi akaakuu birrii miiliyoona 900 fi miiliyoona 71 ol taasifamu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa beeksisee jira. Lammiileen Itoophiyaa daangaa hanga daangaatti tokkummaan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf qaban agarsiisuu isaanii ministeerri raayyaa ittisa biyyaa ibsee jira. Deeggarsa akaakuu fi meeshaaleen dabalatee karaa ergaa gabaabaa 6800 irratti lammiilee 200,000 ol deeggarsa taasisuu fi birrii miiliyoonni 500 walitti qabamuu himanii jiru. Uummanni Itoophiyaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf taasisuu cimee akka itti fufus waamichi dhiyaatee jira. Paartiin Izemaa kaabinee gaaddidduu hundeessuu isaa beeksise. Paartiin Izemaa hojiiwwan mootummaa kan hordofan miseensota kaabinee 22 aangoorra jiran gitan hundeeffatee hojii jalqabu isaa beeksise. Izemaan ibsa baasee keessatti kaabineen gitaa kun hojii guyyoota mootummaa hordofuu, wixineewwan seeraa bahan qeequu, yaada wixinee imaammataa baasuu fi hojiiwwan kanan wal fakkaatan ni raawwata jedhamee jira. Sochiin akkanaa siyaasa ammayyaa Itoophiyaa keessatti kana dura hin beekamu ture. Kaabineen gitaa yookiin immoo kaabineen gaaddidduu isa Ingiliffaan shadow cabinet jedhamu kun garuu biyyoota biroof haaraa miti. Paartichi akka beeksisetti kaabinee kana hundeessuun kan barbaachiseef diimokiraasiif, jijjiirama biyyaaf akkasumas daandii misoomaaf biyyittiin irra deemtu irratti gahee guddaa ni qabaas jedhamee jira. Izemaan ministeerota 22 mootummaan labsiin ijaare duubaan kaabinee gitaa yookiin gaaddidduu akka ta'aniif kan paartichi muudatee kunneen eenyu akka ta'anii fi itti gaafatamummaa isaanii ilaalchisee waan ifa baaseen qabu. Izemaan akkuma mootummaan haaraa hundeeffameen onkololeessa 8 bara 2021 kaabinee gitaa kana akka hundeeffate ibsamee jira. Ta'us ifa kan hin godhin tureef haala biyyattiin keessa turteef akka ta'e himameera. Izemaan kaabinee gaaddidduu kana yeroo hundeessu seera tumtoonni aangoorra jiran dorgomtoonni isaanii maal akka jedhan akka baran kan godhuu fi uummata sagalee kennuuf immoo rakkoowwan mudataniif furmaatni biraa akka jiru kan agarsiisudha jedhaniiru. Kaabineen gaaddidduu kun mootummaa eeggataa yookiin immoo garee imaanaa fudhatee akka hin taane qaama seera tumuu fi raawwachiisuu keessatti shoora kallattii akka qabaatu gochuun meeshaa diimokiraasii nagaa fi misoomaa akka tajaajilu akka ta'u gochuun jijjiiramni akka dhufu gochuudha jedhamee jira. Kaabineen gaaddidduu yeroo hundeeffamu walumaa galatti isa kan mootummaa aangoorra jiruun waliin wal fakkaataa yoo ta'u, namoonnis haaluma wal fakkaataa ta'een ni muudamu. Afrikaa keessatti, Afrikaa Kibbaa fi Suudaan keessatti kaabineen gaaddidduu ni jira. Biyyoota kaan immoo UK, Austraaliyaa, Kaanadaa, Faransaay, Xaaliyaanii fi Jaapaanitti immoo beekamaadha. Oduu biyya alaarraa arganneen immoo hiriirri mormii guddaa magaala Kaartuum keessatti gaggeeffame booda ministeerri muummee Suudaan Abdallaa Hamdook aangoo gadhiisan. Waliigaltee ministeerri muummee Hamdook dhiyeenya kana humna waraanaa isaan fonqolchee ture waliin taasisan mormuun namoonni 60,000 lakkaa'aman hiriira ba'anii turan. Ministeerri muummee Hamdook aangoo gadhiisuuf murteessuu isaanii humna waraanaa guutummaatti mootummaa akka to'atu ni taasisas jedhameera. Ibsa TV irratti kennaniin Hamdook biyyattiin haala hamaa guutummaatti nageenya ishee balaa saaxilu keessa jirti jedhaniiru. Biyyattiin balaa akka hin seenne gochuudhaaf hanga danda'an yaalanis wanta yaalame hundarraa darbee garuu waliigalteerra ga'amuu hin danda'amnes jedhuun
himaniiru. Waraanni Suudaan ministeera maallaqaa biyyattii duraanii Ibrahim Al-Badawi muummee ministeeraa taasisuun muuduuf ta'uu isaas ibsamee jira. Muummee ministeeraa biyyattii Abdallaa Hamdok aangoo gadhiisuu isaanii hordofee Ibrahim Al-Badawi muummee ministeeraa ta'uun iddoo isaanii bu'uuf ta'uu isaas dagaamee jira. Fonqolchaa mootummaa booda hiriirota mormii irratti namoonni 50 ol ajjeefamuu isaanii gartuun ogeessota fayyaa deeggartoota diimokiraasii Suudaan ni hima. Dhaadannoo aangoon uummataaf jedhu dhageessisu aangoon bulchiinsa siviilitti akka deebi'uuf gaafataniiru. Ta'us garuu humnoonni waraanaa tarkaanfii cimaa biraa fudhachuun lubbuun namootaa 2 darbee jira. Filannoo bara 2023tti gaggeeffamuuf karoorfameen Suudaan gara bulchiinsa siviilitti ce'uuf kaayyoo akka qabdus himamaa jira. Oduu sedhumaatiin immoo biyyoonni 5 meeshaalee waraanaa niwukileeraa isaanii hidhatanii meeshichaan wal dorgomuurraa of qusachuuf walii galuu isaanii ibsa waloo baasaniin beeksisaniiru. Chaayinaa, Raashiyaa, Faransaay, Biriteen fi Ameerikaa miseensa mana maree nageenyaa dhaabbataa mootummaa gamtoomanii yoo ta'an waraana niwukileerii taasifamuu dhaabuuf ejjennoo qaban ibsaniiru. Biyyoonni kunneen waraana niwukileeriin mo'ataan kan hin jirre ta'uu hubachuun meeshaan waraanaa kun akka hin babal'annee fi wal dorgommii isaaniin taasifamu dhaabuu waliigaltee irra ga'uu ibsa laatanii mirkaneessanii jiru. Waldhabdeen biyyoota kanneen gidduutti uumamuu mariin malee waraanaan furmaata akka hin arganne waliigaltee irra ga'uu isaanis ibsanii jiru. Biyyoonni 5 waraana niwukileerii hin eeyyamamne ittisuuf tarkaanfii fudhatamuu cimsanii akka itti fufan ta'uu fedhii mul'isaniiru jedhamee jira. Odeeffannoo filannii qabannee dhiyaannee kanneen fakkaatu waan faana turtaniif ol kaanee galatoomaa isiniin jenna. Odeeffannoowwan amanamoo ta'anii fi yeroo isaanii eeggatan argatuuf weebsaayitii keenya www.yeroo.org daawwadhaa. Akkasumas fuula feesbuukii keenya laayik godhaa. YouTube irrattis nu argattu. Obboleessaa Lolaa ture nagaatti.